Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga Jimaataatti galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee haga Saatadiitti meetir baandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatii marsariitiif fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa guraandhala 20 bara 2020 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo guraandhala 17 bara 2012 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti. Chaayinaan lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii gad xiqqaachuu beeksifte mataa oduuti hattamooltan kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati. Gujii bahaa keessatti kaleessa humnoonni nageenyaa cidha irratti dhukaasa bananii nama tokko ajjeesan jiru. Jiraattonni godina Harargee bahaa bakkawwan tokko tokkotti hiriirawwan deeggarsa muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif paartii badhaadhinaaf ba'an karakkoon mudate ta'uu dubbatu kanneen itti hirmaatan. Hiriirri deeggarsaa kun Gambeellaattis geggeessamee jira. Qophiin fayyaa irraa immoo baatii haadholiitti fuuleffata. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara tujubeetti deebina. Falmii kaadhimummaa pirezidantummaa Yuunaayitid Isteetsi ka Dimookiraatota kaleessa galgala Laas Veegasitti geggeessame irratti iji martinuu dureessicha bulchaa Niiwuork duraanii Maayik Biluumberg irra ture. Kan haaraa waltajjii dorgommii pirezidantummaa seenan Biluumberg kaadhimamtoota kanneen biroodhaan irratti fuulleffatameera. Gabaasa Maayik Oslivaan namoota dhiyeessa. Bulchaan magaalaa Niiwuork duraanii fi dureessichi Maayikil Biluumberg eega aangoo eega aangawoonni isaanii ka Dimookiraatotaa ulaagaalee itti laaffisanii fi lakkoofsa yaada uummataa kibxata dheengaddaa gallakkisameen dorgomaa isaanii ka dura deemaa jiru Seeneetaricha Vermont Bernie Sandersitti aananii sadarkaa lammaffaatti bahanii booda walfalmii madda oduu NBC'n geggeessametti akka hirmaatan taasisame. Yeroo tokko miseensa paartii Riippaabilikaanii ka turanii fi amma paartii Dimookiraatotaaf ka dorgoman Biluumberg dorgommii isaanii dhaadheessuudhaaf fi Pireezidaant Tiraamp madaaluudhaaf maallaqa dhuunfaa isaanii miliyoonaan itti baasan jedhamee jira. Kan dorgommiitti jiran kaadhimamtuun Dimookiraatotaa ka biraan Elizaabeet Waaran kana mormanii jiru. Democrats take a huge risk if we just substitute one arrogant billionaire. Dimookiraatonni mata jabeessa miliyoonarii tokko bakka mata jabeessa miliyoonarii ka biraa buusaanaan balaa daafoo guddaa qabu ofitti fudhatan jechuudha. Biyyi kun yeroo dheeraadhaaf dureeyyiidhaaf waan hojjetaa turteef lammiiwwan kaan balfa keessatti gadi gatte. Biluumberg immoo akka nama daldalaa milkaawaa fi bulchaa magaalaa Niiwuorkitti of dhaadhessanii fuula isaanii ibsanii geggeessaa jiru. And I'm a philanthropist who didn't inherit his money, but made his money. Ani nama daldalaa horii dhaalaatiin deemutu hin ta'in nama daldalaa hojjetee horii argate. Horiin argadhe kan ammoo Doonaald Tiraampiin taayitaarraa ari'uufan oolchaa jira. Inni pireezidaantii hamaa akkasaa kan argame hin beekne jedhan. Chaayinaan vaayirasii koronaa baatii lama dura biyya ishee keessaa ka'ee lubbuu namoota 2,000 galaafate akkaan gadi xiqqaachuusaa beeksisteerti. Komishinni eegumsa fayyaa biyyattii akka jedhetti roobii har'aa nama 394 haaraa vaayirasii kanaan qabaman kunis kan guyyaa isa dura ture. Namoonni 1,749 qabaman irraa hedduu xiqqoodha. Namoonni 114 kabiroon erga du'anii booda lakkoofsi namoota du'anii 2,118 ga'ee jira. Walumaa gala namoonni vaayirasii kanaan qabaman 74,576 ga'eera. Lakkoofsi kun gadi bu'us jaarmayaan fayyaa addunyaa faca'inni vaayirasii kanaa akkam akka ta'e tilmaamuuf yeroon isaa hin geenye waan ta'eef uummati akka of eeggatu akeekkachiiseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammummaa biyya alaa deebisanii lammummaa Itoophiyaa mirkaneeffachuudhaaf iyyannoo dhiyeessuu qofti gahaa akka hin ta'iniif waraqaa ragaa argachuu ka barbaachisu ta'uu hubachuusaa boordiin filannoo Itoophiyaa beeksiseera. Koongiresiin Federaalistii Oromoo miseensa haaraa gochuun kasimate dhimma lammummaa obbo Jawaar Mohaammed ilaalchisee falmii murtiif isa rakkise kan qabu ta'uu beeksisuudhaan ibsa akka kennuuf waajjira immigireeshinii gaafachuusaa boordichi beeksiseera.
Kanarraa ka'uudhaan iyyanni qofti ga'aa waan hin ta'iniif obbo Jawaar Mohaammed ofeekoon boordii filannoof akka dhiyeessu xalayaa barreessuu isaanii itti gaafatamtuun koominikeeshinii boordichaa adde Sooliyaanaa Shimallis raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Durataan Koongireesii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa gama isaaniin obbo Jawaar galmee barbaachisu mara guutanii galchuu isaaniif seerris waajjirri immigireeshinii iyyannaa fuudha malee murtii akka hin kennin ibsaniiru. Obbo Jawaar gama isaaniin kana laalchisee fuula feesbuukii isaanii irratti lammummaa Ameerikaa galchuu isaanii sartifikeetii mirkaneessu fudhachuu isaanii ibsanii iyyannaaf galmee isaanii waajjira mootummaa dhimmi ilaallatutti galchuu isaaniillee ibsaniiru jechuudhaan Tsiyoon Girmaa gabaasteetti. Dhaabbati baqataa UNHCR lammiilee Itoophiyaa 76 biyyatti deebisuusaa beeksise. Ganna hedduuf buufata baqataa Keeniyaatti argamu keessa ka jiraataa turan baqattoonni kun kaleessa gara biyyatti deebifamu dubbii himaan dhaabbatichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Galmoo daawwittu gabaase. UNHCR baqattoota Itoophiyaa 76 kan duraan buufata baqattootaa Keeniyaatti argamu Kaakumaa jedhamu keessa jiraataa turan biyyatti deebisuu beeksise. Dubbiimtuun dhaabbatichaa Yuujiin Bayaan baqattoonni kunneen fedha isaaniitiin gargaarsa UNHCR fi dhaabbata godaantota biyyaa biyyaan deemu IOM'n Kaakumaatti gara Dirreedhaawaatti deebifamuu dubbatte. It's the first group. So previously in 2019. Akkasitti Yuujiin warri waliin biyyatti deebi'e kun garee jalqabaati. Duraan bara 2019 keessa baqattoonni dhuunfaan dhufanii akka biyyatti isaan deebisnu nu gaafataa turan. Nus isaaniif akka haala mijeessaa fi turre. Garuu amma baqattoonni lammiin Itoophiyaa Keeniyaatti gargaarsa UNHCR'n fi IOM'n sonaan yoo galan kun kan jalqabaati jechuun dubbatte. Dubbiimtuun UNHCR dabaltee lammiilee Itoophiyaa baqaan Keeniyaa jiraatan 28 ol keessaa 4,000 gara biyyaatti deebi'u akka fedha qaban himanii isaan keessaa ammoo 2,000 ol guca biyyatti deebi'uu isaan dandeessu guutuu dubbatte. Kanaafis warra galmaa'ee biyyatti deebi'uu fedhu biyyatti deebisuun itti fufaa jette. Gargaarsa lammiilee Itoophiyaa baqa keessa ganna hedduu jiraatanii biyyatti deebi'aniif kennamu ilaalchisees jiruu isaaniitiif itti gaafatama jalqabaa akka fudhatu mootummaa Itoophiyaa ta'us UNHCR haga isaan miilaan dhaabbatanitti gargaarsa isaaniif akka taasisutu himame. UNHCR akka jedhutti ammas Keeniyaa keessa baqattoota lammiin Itoophiyaa 28,416 jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Rakkoo teeknikaa nu mudateef nuuf kalchaa jennaa tokkummaaf nageenya Itoophiyaa mirkaneessuuf misooma malee kilaashiif taankiin barbaachisu jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed uummata naannoo kibbaa zoonii Silxee magaalaa Waraabee waliin kaleessa marii geggeessaniin beeksaniiru. Uummati Silxee kan nagaa jaallatu kabajaa hojiitti kan amanuu fi uummata biyyattii kabroo waliin jaalalaan ka jiraatu biyya keenya bira taree biyyoota kabroo keessatti illee fakkeenya nagaaf tokkummaa kan agarsiisu ta'uusaa ibsaniiru jedha Yoonaattaan Zabdiyoos Hawaasaarraa. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaleessa Gujii ba'aa aanaa Gumeel Dalloo keessatti humnoonni nageegumsaa mootummaa cidharratti dhukaasa banuudhaan nama tokko ajjeesanii 3 kaan madeessuu dubbatu jiraattonni. Balaa kanaan warri madaa'e 2 hospitaalatti kan yaalamaa jiran yoo ta'u kaacimaa miidhamee jedhamu namni tokko immoo gara hospitaala Hawaasaatti geessamee jira jedhama. Bulchaan aanaa Gumeel Dalloo deebii gama isaanii kennanii jiru kanarratti Galmoo Daawwituu Naayiroobii irraa gabaase. Godina Gujii ba'aa aanaa Gumeel Dalloo ganda bulbul jedhamu keessatti kaleessa guyyaa humni nagaa kabachiiftota mootummaa cidha jiraattonni naannoo irratti hirmaataa turan tokko irratti dhukaasa bananii namni tokko yoo du'u kaan ammoo madaa'uu jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Jiraataa naannichaa maqaan isaanii akka hin eeramne tokko gaafatan humnoonni kun dhufanii akka itti balaa kana geessan akkasitti ibsan. Jalqaba wanni ta'e mootummaan Gumeel Dalloora opereeshinii bobbaasaa jedhee opereeshinii gadhiise. Humni hidhatee raasaa feddeen barbaannaa jedhanii. Humni hidhatee deemu kaanii barbaadayyuu hin taane humniti gadhiisa ollumaa quba tukkaatee qajeelti. Ollaa dhuftee moggumaan duuddee nam qaqqabdee waan jiramaa wanni duddeessa kan gamaanni jennaan fuudhaa jedhanii fuudhu kaanii eenyu fennu wal fuudhee uummatumatti wal fuudhee. Yani waan jira odurra fudhattee olla kaan akkumni taa'ee taphachuu jirhaatti marsise. Yoo marsite dhuftee qawweetti bante gadoo qartumatti saaraa gadda galgaloo qartumatti jeesse. Uummatee wadaan tarsa'ee baqate. Kaaniin waan akka woolee baqachuu hin dandeessu artum keessatti intaltakta ijoollee qabdatutti ijoollee fudhachuu jirtu akka dhooftee cabsite daa'immallee dhoofte. Kadibiillee reebdee ijoollee nam 2 reebdee madeessite akkuma biqisiin fittee abindee jettee raatee bira yaate. Akkana wanni jira warri madaa'e namni abranii kaanii goolichi muraati. Haalleen jaarsaa kana boottii jedhanii
kaan intaltii saarradda gargaloo jedhe. Jiraataan kun namni ajjeefame saarabba galgaloo. Abba warraati nam guddoo abba almaan afuriiti abba gareellee gargandaalle keessa nama beekamti qabu nama abba gareeti uummata dur deemu. Qaamni isaa garuma gooda kan rukuta inni hin badhanne jumaaf nu waatanii kennu itti gabaa innaan garuma gooda kanaan dhoofee dudduubaan keessa yaate rasaasa gar saddeetiin ga'a. Jiraattonni ganda bulbul sagalee Ameerikaaf dubbatan tarkaanfii ajjechaa kana kan fudhatan miseensota raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisii Oromiyaati jechuun dubbatu. Opereeshinii humna raasakee jiru gona yaani arra bobba'anii ammoo wanni itti opereeshinii bobba'aniif iyyuu uummatummaatti dhufanii bobba'anii malee wanni tokkollee wanni uummati balleessu tokkollee hin jirtu uummatuma. Sargii taa'ee godhate taa'ee nyaatee dhufee cidha godhachuu jiru bakka dhufanii haadhanii malee wanni tokko wanni sababi tokkollee hin jiru. Dr. Masfin meedikaal daayireekteriin hospitaala Nagalleessi namoonni miidhaan irra dhaqqabe 3 yaalaaf gara hospitaala Nagallee dhufuu mirkaneessani. Dr. Masfin namoonni 3 rasaasaa rukutamuu himanii isaan keessaa tokko miidhaa cimaan irra waan dhaqqabee fi gara hospitaala Hawaasaatti yaalaaf ergine jechuun dubbatan. Waan ajjechaa humnoota nageenya mootummaan fudhatame jedhame kana bulchiinsa aanichaa gaafannee turre. Obbo Iyyaa Huseen bulchaan aanaa Gumii Eldelloo namni tokko ajjeefamuu kaanis madaa'uu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namni tokko du'uun hin jirti. Namni du'u isaan uummata kee dhaabatanii dhukaasa bananii jiranii. Yeroo isaan dhukaasa banan ammoo ofirra deebisuudhaaf dhukaasa itti banuun hin jirti. Yeroo kana ammoo lubbuun nam tokko du'uun hin jirti. Nu amma yeroo sunitti achi hin jirru suni amma koree mataa keenyallee dhaabnee jirra. Ofiifuu anummaanuu qaamaanuu gabbu'ee dhimmi jalaa dhufamma ganaannu bulbulisuun deemuu jira. Akkamitti raawwatamee maanta raawwatamu jedhu gabaasii kallattii hin dhaqqabiin jira. Is kan alatti ammoo jaarsi biyyaa naannoo sun jira maal jedhu waan jedhan kallattumaan arganii isaan qulqulleeffachuuf anummaanuu gabbu'ee deemuu jira. Obbo Iyyaan humni nageenyaa naannoo sanatti tarkaanfii kan fudhataa jiru rakkoo nageenyaa aanicha mudatee jiruuf furmaata barbaaduu fi jechaan himanii miseensonni hidhattootaa naannoo keessa socho'aa turan bakka cidhaa kana keessa turan shakkiin jedhu jira jechuun dubbatan. Qorannoon ajjechaa kanaas jaarrolee fi qaamolee seeraan akka raawwatamu dubbatanii dhiyeenyattis sabaaf ifatti akka beeksisan dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobi. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Harargee Bahaa bakkawwan tokko tokkotti hiriirawwan deeggarsa muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif paartii badhaadhinaaf bahan ka danqaan yookaan rakkoon mudate ta'uu hirmaattonni VOA'tti dubbatanii jiru. Hiriirri wal fakkaataan har'aa Shaashamanneetti geggeessame immoo nagumaan xumuramee jedha Muktaar Jamaal Adaamarraa kunooti. Boordiin filannoo Itoophiyaa sagantaa yeroo filannoo biyyaalessaa ifa taasiseetiin yeroo torbaan takka hin caalletti sochii siyaasaa biyyattii keessatti mormii deeggarsaa fi akkasumas immoo waldanquun mul'achuu eegalee jira. Paartiin badhaadhinaa tibba kana magaalota garaagaraa irratti hiriirri deeggarsaa mul'ataa fi tiniin jiraachuun dubbatama. Guyyaa har'aa kanallee magaalaa Shaashamanneetti hiriirri deeggarsaa paartii badhaadhinaa fi hoggansa Dr. Abiy Ahmediif kan taasifame yoo ta'u haalli isaallee nagahaan xumuramuu namni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise himee jira. Hiriirri har'aa hiriira deeggarsa muummee ministeera Itoophiyaadhaa Abiy Ahmediif godhameedha. Nageenyi isaa bareedaadha. Hiriirichallee namni daayireekti karaa irratti dhaadannoo dhageessaa deemuu osoo hin tahin isteediyeemii keessa seenaniiti achitti sagantaan jira ture. Walumaa galatti hiriirichi nagaha gama nageenyaatiin wanni sodaachisaa ta'eef wanni hammaataa ta'e an akka nama tokkootitti ka arge hin jiru. Gara Harargee Bahaatitti yoo ceenu ammoo hiriirri deeggarsaa paartii badhaadhinaa fi hoggansa Dr. Abiy Ahmediif taasisamu kun akka gufataatinii fi rakkoon mudataatiin jiru dubbatame. Guyyaa kana godinichatti bakkeelee hiriirri deeggarsaa itti waamame keessaa magaalli Haromaayatii fi magaalli Minoo Aanaa Qumbii takka yoo taatu lameen irrattiyyuu rakkootu mudate jedhu. Namni deeggarsa paartii badhaadhinaatiif gama Haromaayaatitti imalaatiin turan maaltu akka isaan mudate raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru. Ani maqaan kiyya Abduqaadir Umareetiin jedhama. Araggaa Malkaa Gammachuuti. Hiriira har'aan tana uummanni wal kakaasee Abiyyi deeggaruudhaaf wanni Abiyyiin irra jiru ta'uun gaarii jechuudhaaf baanee jechuudha. Hawaasni kuma jirutti hawaasni naannoo baadiyyaa. Kanarratti dhugaa naannoo hawwataa irratti qeerroon nu baatee konkolaataa nuti aanuuf kana hunda dhaqaadhaan tumanii nu dachaasanii jechuudha. Kanarratti akka silaa magaalaa Haramaatti aanaa beekee silaa hawwataa keessa qaxxaamurree waan dhahinuuf hawwataa irratti rakkoon uumamtee deebine. Harmaayaa osoo hin gahin deebitanii? Osoo Haramayaan gahin hawwataa irratti qeerroon baatee dhagaan nutumtee konkolaataa caccabsitee konkolaataa 27 aanaa jechuudha.
Magaala Minoo aanaa Qumbiititti illee deeggarsa kanaan wal qabatee dargaggootaa fi qaamolee nageenyaa gidduutti walitti bu'iinsi uumamuu dubbatu namni achii dubbisne. Godina Harargee Bahaa aanaa Qumbiitti jirra. Hiriira deeggarsa Dooktor Abiyyi yaaniiti torbaan dabree beellama haaraa qabatanii akkasitti ganama har'aa hiriira ba'anii ijoolleen qeerrootii fi namoonni tokko tokko nuti hundi tokko namni Oromoo ta'e hundinuu hooggansi hundinuu keenya Oromoo ilmaa Oromooti waan ta'aniif kana faasnee kan rasmiin haafandanii hiriira keeyalaa'e sababa kanarraa ka'e isin rakkoo biraa qabdanii yaanii waraanaa makalakaayatii fi poolisii irra bobbaatanii tuumanii jechuun ijoollee ta'an hidhanii tuun uleedhaan tumamtee harkaa baasee daggala kuttee namni hedduun hidhamee jechuun fuufisaa jira. Waldhabdee hiriira deeggarsaa magaalaa Minootitti mudateen wal qabatee dhimma namoota hidhamanii fi haalli nageenyummaan hiriirichaa maal fakkaataan kan gaafanne itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Qumbii obbo Muhammad Alijii hiriirichi nagaadhaan geeffamee addaan galuusaa garuu namoonni danquudhaaf yaalaa turan jiru jedhu. Nagaan hawaasni bahee ka'ee iddoo isaatti deebi'ame namoonni kana faalleessuudhaaf yaalii godhanii turanii garuu kan rakkoon ga'ees jiru. Kanaan haala gaariidhaan ba'anii haala gaariidhaan ga'an galan ka'e. Walitti bu'iinsi uumame kuni ammoo fedhii kenna malee waan hiriira nu baasanii fi nummoo paartii tokko morminee paartii tokko hin deeggarru jennee jennaanii rakkoon ka'ee walitti bu'iinsi dhufee jedhanii warra dirqiin baastantu jiraa ture. Amma namoota hiriira deeggarsaa bahuu hin dandeessan jechuudhaan warra karaa itti cufan qabanii jechuudha isaan kun akkam baane taasisuudhaaf jechuudha. Hawaasni karaa deemu jira. Karaa dhaabbatamee bahuu hin taatanii abdanii karaa itti karaa qabanii abbaan waan fedhe deeggaruu danda'a garuu mukkasiitiifis miidhachuu danda'a. Hiriira deeggarsaa haala waliigalaa godina Harargee Bahaatti taasifamaatiin jiruun wal qabatee rakkooleedhaa fi bu'aa bahii mudate jedhameen akka yaada dabalataa ibsa irratti nuu kennaniif itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee Bahaa obbo Ayyaalew Taakkala raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee jira. Kaleessarraa eegaleeti hiriirichi yookiin immoo hiriirri deeggarsaa kun kan gaggeeffame sirna dimokiraasii ijaaramaa jiru kana keessatti namni yaadasaa lisaan tarkaanfachiisuu yaadasaa kan fedhe deeggaruu kan fedhe mormuun sirnuma dimokiraasiiti. Kanaaf yaa'u rakkoon akkasitti kan uumamee jiru gabaasa akkasiitiin kan dhageenya hin qabnu uummanni immoo ganamaan bahee deeggarsa qabu yaada qabu ibsachaa ooluu isaati kan nuti jirru. Haa ta'u garuu namoonni tokko tokko warri booressuudhaaf waan tokko tokko deemanii jiraachuun isaanii kun sirnuma dimokiraasii keessatti beekamaadha. Kanaaf inni kun immoo rakkoon kana wajjin wal qabatee uumame rakkoon tokko illee hin jiru. Uummanni nagaan ibsatee nagaan hirmaatee gammachuudhaan gara qe'eessaatti deebi'ee kan jiru ta'uu isaa jechuudha. Fankennaa fi gama Minooti namni hidhamu hiriiraatti Haromaayaatti osoo deemaatiin jirru awwadaa irratti dargaggoonni nutti bahanii konkolaataa kennallee caccabsanii gamas dhaquu dadhabnee deebinee nuti deeggarsa Dooktar Abiyyiif ba'aa turree jedhanii warreen himatan illee jiru. Namoonni tokko tokko warri deeggarsa kana hin feene warri immoo jijjiirama kana hin feene yaada faallaa qabaachuu ni danda'u. Namoota babbahan kana wanta jechuu ni danda'anii garuu hiriiricha warri deeggaruudhaaf ba'e karaa nagaatiin yaadni isaanii ibsamee akka galu godhaniiru. Haa ta'u garuu namoonni shiftoonni adda addaa yookiin immoo warri jijjiirama kana hin feene gufachiisuuf fedhan warri faallaa ta'an isa kana jiraachuu akka qabanis nutis mootummaanis beekee isaan kana irratti hojjechaa akka jiru ni jira jechuudha. Hiriironni deeggarsaatii fi mormii bakka garaagaraatti taasifamaatiin jiran kunniin dhiphuu siyaasaa kan mul'isaatiin jiran ta'uu kanneen akeekan jiru bakka gariitti dhoowwii danqaa fi kanneen biroo mul'ataatiin jiraachuu dhaabbileen mormitootallee kan himatan yoo ta'u dhiheenuma kana koongirasiin federaalistii Oromoo hiriirri deeggarsaa magaalaa Jimmaatitti waamame akka dhoggameetiin irraa danqame ibsuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Adaam. Dhaggeeffattoota keenyaa gama biraatiin hiriirri muummee ministeeraa Abiyyi Ahmediif paartii badhaadhinaa deeggaru kabiraan har'a magaalaa Gaambeellaatti geggeeffamee jira. Kanammoo Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase. Paartii badhaadhinaa fi jijjiiramoota muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed fidaa jiran deeggaruuf hiriirri guyyaa har'aa magaalaa Gaambeellaatti adeemsifamuudha kan himame. Namoota hiriira deeggarsaa kana irratti hirmaatan keessaa hoogganaan itti aanaa biiroo nageenyaaf tasgabbii naannoo Gaambeellaa obbo Tookoot tokkodha. Sababoota gurguddoo hiriira ittiin ba'anii jedhan keessaas haala kanaan ibsanii jiru. ከዚህ ቀደም የነበረው ኢህአዴግ መሪነት ለ27 ዓመታት waggoota 27 darbee addawaayin biyya kana geggeessetti naannoon Gaambeellaa akka deeggaraatti ilaalamaa ture. Murtoowwan koree giddu galeessaan murtaa'an Gaambeellaa kan hirmaachifnee fi bakka hin buunes turan. Erga Dr. Abiy gara aangootti dhufanii as garuu paartii tokko sadarkaa biyyaatti hundeessuun naannoleen akka Gaambeellaa, Affaar,
Sumaalee, Beenishaangul Gumuzii fi Hararii deeggarsarraa gara miseensummaa guutuu, hirmaannaa guutuu fi fayyadamummaa waliinitti waan nu ceesseef jijjiirama kanaaf Dr. Abiyyiin deeggaruu fi kan uummati bahe sirni badhaadhinni geggeessu diimokiraasii fi federaalizimii dhugaa kan mirkaneessudha. Namni biraan hiriira kana irratti hirmaachuu dubbatanii fi bilbilaan isaan dubbise obbo Omoodoo Caalaa gama isaaniitiin hiriira kana kan baane paartii badhaadhinaa qofaa deeggaruuf miti jedhan. Uummatni hanga isaaf danda'ametti wal faana bahee deeggarsa isaa ibseera. Yeroo waan gabaabbateef tiishartiin maxxanfamee nama hunda bira wal ga'aa dhiisu malee hammi argate tiishartii suura Dr. Abiyyi qabu uffatee baheeti kan deeggare. Dhaadannoowwan hiriirratti dhageessifamaa turan keessaas ka'umsi keenya ida'amuu, ga'umsi keenya immoo badhaadhina kan jedhuu fi badhaadhina faana fuulduratti deemnaa kan jedhus jira. Waggoota 27 darbaniif akka lammii lammaffaatti ilaalamaa waan turreef namoota jijjiirama kana dugda duubatti harkisan faanallee hin dhaabbannu jechuu fi kan hiriira kana ba'an. Paartiin badhaadhinaa hacuuccaa kanaan duraa keessaa kan nu baase waan ta'eef adda baabayitti baane kan jedhan immoo jiraataa magaalaa Gaambeellaa kan ta'an obbo Okeewoor. Hiriira deeggarsaa magaalaa Gaambeellaatti har'a ba'ame nuti garaa keenya irraa fudhanneerra. Gammanneerras hacuuccaa sirna Addawaayitiin kanaan dura nurra gahaa tureen shiftaa jedhamnee hidhamaa turre. Erga badhaadhinni dhufee muummee ministeeraa Dr. Abiyyi aangoo qabatanii garuu dhiifama godhameen namootni hedduun mana hidhaatii gadhiifamanii jiru. Kun jijjiirama guddaadha. Hiriirotni muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmadii fi paartii badhaadhinaa deeggaran magaalota garaagaraa keessatti tibbana adeemsifamaa turuu isaanii gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa. Qophii fayyaarraa keessatti immoo Itoophiyaa keessatti guyyaan fayyaa haadholii baatee amajjii keessa kabajamaa akka oolutu dubbatame. Oromiyaa keessattis baranaa yeroo 14ffaaf kabajamuusaa biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaatti Daayirektarri barnoota fayyaatiif koominikeeshinii Siister Sa'aadaa Ahmed ibsanii jiru. Mata dureen isaa maal akka ta'e ka jaallanneen gaafatteef deebii kennuudhaan jalqabu. Guyyaa fayyaa haadholee mata dureen yookaanis sloogaaniin nuti itti kabajne fayyaa kana haati utubaa maatiitii fi biyyaati jennee kabajne. Akka naannootti Adaamaarra kabajne garuu sadarkaan iddoo hundatti ni kabajama. Ayyaana kabajnee gargar qofa osoo hin taane sababa ayyaana kana hin kabajne kana hawaasni sirriitti hubatee keessaa abbooliin manaa yookaanis dhiirti teenyaaf waa'een fayyaa haadholee kun na laallata, waa'een haadha mana fayyaa kun na laallata. Haati mana fayyaa yoo jiraatteen angammachuudhaan mana kana keessa jiraadha. Daa'ima kana waliin jiraanne waliin kunuunsine abdii boruu gochuu dandeenya, abdii keenyallee gochuu dandeenya kan jiru akka hubataniif egaa kan barbaraan qabu. Maaliifidha haadholiidhaaf xiyyeeffannaan addaa kan kenname? Haati utubaa maatiiti. Haati yoo jiraate maatiin jiraate. Mana tokko keessatti haatiin jirtu jechuun mana hundaa dukkanaa'u. Utubaa manaa diigama. Maatii bittinnaa'u. Kanaafuu haati bu'uura jireenyaati. Bu'uura maatiitii fi bu'uura biyyaatii fi haati. Kanaaf haadholeef xiyyeeffannaa kennuun barbaachisa. Yeroo baay'ee fayyaan haadholii ulfaa'uuf da'uu wajjiniin wal qabata. Kanaaf rakkinni guddaan dubartiin ulfi tokko ishee mudachuu danda'u maalidha? Yeroo hunda haati ulfaa takka yeroo ulfaatii san keessatti lubbuun isii gaagama keessatti. Kanaaf haati takka akkuma ulfasii beektetti tajaajila da'umsa duraa kana yoo sirriitti kan argattu taate haati takka carraan isiin dhukkubaatiif ta'e du'aaf ittiin saaxilamtu baay'ee gabbisa. Yeroo hin beekamnetti inni isiirraa dhangala'uu danda'a. Mallattoon ciccimoon adda addaa isin mul'attee hubannoo mallattoo sanii dhabuudhaan osoo dhaabbilee fayyaan geenye lubbuun isii gaagama keessa galuu ni danda'a. Hordoffiin da'umsa duraa gaggeeffamuuf maal fa'aa dabalata? Kan duraa waggaa dheedhee fayyummaa isii mirkanaawa. Hanqina dhiigaa yoo qabaatanii ilaalama. Dhibeelee adda addaa yoo qabaatanii sakatta'amaa fi fakkeenyaaf dhiibbaa dhiigaa qabaachuu dandeessi. Yeroo baay'ee sadii yoo kan qabaattu taate lubbuun isii gaagama keessa jiraata. Dhibee sukkaara yoo qabaatanii ilaalamaa fi dhibeeleen maas qunnamtii saalaatiin darban yoo jiraate sadiitiif qorannoon ni geggeeffamaa fi vaayirasiin HIV dhiiga isii keessa kan jiraatu yoo taate qorannoon sun ni taasifamaa fi caalmatti yeroo ulfaa vaayirasiin HIV dhiigasii keessa jiraachuun kan ilaalamuu qabu daa'imni garaasii keessa jiru sun daa'ima vaayirasii HIV kanarraa bilisa ta'e kan boo abdii biyyaa ta'u akka dhaltu gochuudhaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jecha qorannooleen adda addaatiif ni geggeeffamaa kana qofaa miti gorsiinis ni laatabaaf. Gorsi waa'ee fayyaa maal of keessaa qaba? Tokko yeroo ulfasii kana hamma dandametti nyaata gahaa akka argattu yookaan dur hogguu 2 hogguu 3 nyaattu taate jidduutti akka nyaachuu dandeessu.
kan biraammaas haaluma jireenya isii hayyametti waanuma qabdusanii akka if kunuunsitu yeroo muraasa boqonnaa argachuu qabdi. Sana qofaa miti yeroo garaa qabdu san talaallis fudhachuudha qabdi. Yoo kam xiqqaate yeroo ulfashiisan keessatti yeroo 4 dhaabbilee fayyaatti dhuftee tajaajila da'umsa duraa akka argachuu qabdu gorsi laatamaaf jecha. Sana qofaa miti yeroo da'umsaaf dhiyaatu mana keessatti qophii godhuu qabdu. Hunda hin gorfamti. Hoggaa deessummaas daa'ima isii kana harma qofa akka hoosisuu qabdu. Ammumarraa jalqabdee akkatti qopheessu. Sammuun isii qophaa'aa dhufu gorsaa kan namaati jechaadha. Dubartiin tokko mana ofii keessatti akka deessu moo akka dhaabbilee fayyaa dhuftee deessu gorsi? Aadaan ture dubartoonni keenya yeroo baay'ee dhaabbilee fayyaa keessatti dahuudhaaf fedhii hin qabani. Manatti dahanii sababa kanaan haadholee hedduu dhabaa ture irra. Amma immoo mootummaan yookaan biiroon keenya xiyyeeffannaa addaatti kennee dubartiin takkaallee manatti kan deenye hamma danda'ametti dhaabbilee fayyaa qofatti akka deessu naannoo buufata fayyaattis iddoo turmaatii haadholee qophaa'ee jira. Haati takka yeroo dahumsasii hoggaa dhihaate keessaa'u naannoo baadiyyaa keessatti dubartoonni keenya kan jiraatan yeroo dahumsa isaanii hoggaa dhiyaatetti iddoo turmaatii haadholee kan ta'anii achitti akka dahan sana qofaa miti. Ambulaansiinis qophaa'ee tarii cinimuun tun hatattamaan nama qabuu dandeessi. Yoo tarii cinimuun tunis hatattamaan kan isii qabdu taate dafanii kan dhaabbilee fayyaa dhufanii dahan ambulaansiinis haallutti mijaa'anii jira. Kanaafuu dhaabbilee fayyaa qofatti dahuun dhimma filmaatan qaba. Sababa adda addaatti yoo kana deessu taate ciniinsuun sun yeroo itti dheerachuu danda'a. San qofaa miti maal irra caala haadholeen kan du'an dhangala'aa dhiigaati. Dhangala'aa dhiigaa kanaaf kan ittisuu dandeenyu yoo dhaabbilee fayyaa qofatti kan dahan ta'a. Dhangala'aa dhiigaa kana maaltu fida? Dhangala'aa dhiigaa kun sababa adda addaatiin dhufuu danda'a. Iddoo tokko tokkotti yoo kan laaltu taate maan sana hobbaatiin yoo aantee dhufuu dandeessi. Iddoo ofirraa buqqa'uu dandeessi. Takka ammaas ciniinsuun kun yeroo dheeraa irraa fudhatee eega deesse booda akkuma kan dhufu dhangala'aa dhiigaa. Kanaaf kanaan wal qabatee yoo hanqina dhiigaa kan qabaatu taates dhangala'aan kun baay'ee dhangala'a dhaabbachuu hin danda'u. Waan kana ta'eef hubannoo isaanii cimsinee dhaabbilee fayyaa qofatti akka dahan hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Kanaanis olmost milkaa'aa jira jechuu ni dandeenya. Ega deessee booda moo hordoffiin godhamuuf kan akkamii? Haati takka yoo nagayaan deesse sa'a 24 dhaabbilee fayyaa kan keessa turuudha qaba. Toftaa baqaqsanii hodhuutii yoo kan hin geenye taate noormaal deliverii sa'a 24 keessee tajaajilli da'umsa boodaa sun sakatta'insi ni godhamaa fi hordoffiin ni godhamaa. Kan booda eega mana siif galtee guyyaa 7ffaa irrattis ni godhamaa fi yoo baadiyyaa taate ekstenshinii fayyaa ganna hunda keessa waan jiraniif jecha haaluma sanii hordoffiisan godhaa fi daa'ima siifis harka harma hoosistuu hordofaadhaa deeman jechaadha. Sister Saadaa kana wajjin wal qabsiisee kan hin kaasuu barbaadu dubartoonni baay'een baadiyyaa Oromiyaa keessa jiru. Isaanoo attam tajaajila kanaan hubannoo argatanii waaltaalee eegumsa fayyaa dhufanii hin gargaaramu? Ni gargaaramu. Amma maal ta'e inni guddaan hubannoo hawaasaa cimsuudhaaf dhimma seektara fayyaa qofaa miti. Ogeessi fayyaa barnoota fayyaa sadarkaan kan akkuma jirutti ta'ee miidiyaa garaagaraa fayyadamnee hawaasa keenya hubannoo isaanii cimsaa jira. Dhaamsota fayyaa kun televezyiinaanis ni dabarsina, reediyoonis ni dabarsina. Kana qofaa miti. Eksteenshiniin fayyaa baadiyyaa keessa jirtu keenya ganda gandatti waan jirtuuf mana manarra deemanii haalli itti hubannoo isaanii cimsanii jira. Kanaafuu tooftaa adda addaatti fayyadamnee abbootiin amantiitiif namoonni hawaasa keessatti gahee qabanii hundi isaanii fayyaa haadholee fi daa'immanii dhimma seektara hundaa ta'e irratti xiyyeeffatamee waan hojjetamuuf qaamota dhimmi ilaalu wajjin miidiyaas dabalatee qindoominaan hojjechaa waan jirruuf hubannoon hawaasaa dabalaa dhufee jira. Ammaan sana warri dhaabbilee fayyaa keessa da'uus akkasumas dabalaa dhufee jira. Hubannoon hawaasa keenyaa gaariidha jechuu ni dandeenya. Fayyaa haadholii eegsisuu kana keessatti rakkoon mudatu maal? Rakkoon baay'ee nu mudatu dilasii miti. Garuu haadholeen hundi walqixa hubannoo qabaatanii dhaabbilee fayyaa irratti da'uun hanqinni ni jira. Iddoo tokko tokkotti dhiibbaan jiru maal feete haati biyyaas mana deesse anis mana yoo dehe maaliin ta'a? Ilaalchi jiru tokko hawaasa keessa jira. Ilaalchota san cabsuudhaaf ammoo hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Sanii alatti dhaabbileen fayyaa keenya qixa barbaadaniin qophii ta'uu dhabuunis iddoo tokko tokkotti ni mul'ata. Waan kana alatti rakkoon nu qunnamanii jiru san irrattis bal'inaan natti hojjechaa jira. Dhaamsiin dhumarratti hawaasa keenyaaf dhaamuu barbaadu. Haati takka akkuma ulfaa'uu ishii barteetti dhaabbilee fayyaa naannoo ishii jiru dhayitee tajaajila da'umsa duraa argachuu qabdi. Tajaajila da'umsa duraa kana argachuudhaaf abbootiin manaatis waliin dhaabbilee fayyaa san dhaqanii sadarkaa fayyummaan isii sunirra jiru waliin hubachuudha qabanii yeroo da'umsi isii ga'e mana dahuu dhiistee dhaabbilee fayyaa qofatti kan deessu yoo taate fayyummaan isiitiis ni eegama, fayyummaan daa'ima isiitiis ni eegama. Kanaaf haatiinis nagaa
daa'imminis nagaa jenna. Sister Sa'aada Ahmad deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Horaa bulaa galatoomaa isinis. Sagantaa keenya kan wanti warra dhaggeeffattoota keenya nagaatti amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.